sinin kabaja sinin jaalladha garuudha adraamaati isiitiin siqqatinu maatiin itti meera ila arragaa wajjin malee hin deemuun yoo isiin birrii kun dhibba ja'a kan maaliiti achiin booda birrii kuma dhibba ja'a hin qabu sanayyuu anis biraan qaba yoo ta'e illee yoo attamattam ta'e haqni kan keewwamtina biratti hafu hin jiru qixxee ta'a malee viidiyoon gadhiisa yoo sin fiddee jetti ani nikaasiis birriisiis ammoo kennaaf dabalee kun amma isa kana somni barbaachisu somni walaa barru miidiyaa wanni isinii galuu qabu 7,000 wayi jenneerraa 7,000 sana 8,100 9,900 10,13 11,4 500 sirra jiru yoo isiin walaa 7,000 waa ofirraa qabdu waan ta'eef isiin sun waa waftu birriin 4,000 fayyaa irraa qabaa jechuudha fiizaa sana keessaa gubateera fiizaan isiin beekti addunyaa fayyaa beeka fiizaan bitamee ka'ee tikkeettiin dhufuudhaaf maaltu nama kolfisiisa amma kana keessaa caaltu kabaja nama godhan namni nuun haasa'aa kun namni nuun irratti haasa'aa kun nama ana akka kootu sodaatan isa garri hin jirre nama maal jechuudha meeqoo jaateen tokko jarri keenya ustaaz dhiifama naa godhaa sagalee guddachuu kootiif wallahi laazim nama kana irratti sagalee fuudhee dubbachuu natti ulfaataa natti siigalee sababuma rakkoo kana nama akkasii furaaf malee nama taraa keenya waliin ta'an miti jedhu kanaaf irratti kolfuu ishinaamina aminiin barbaachisu dhugaa keessan isinii baasuudhaaf as ta'an waan ta'eef inni kun kanaa minaam jettee wanti kolfitu hin jiru dhugaan jiru isuma ustaas kun jedha irranu isuma jarreedha irranu anmootiin qabaadhaan dhiifama isii miti shaane bukkeedhaan riyaasiiti kan kolfan isii miti kan kolfan achi dhaqee kolfi bakka achi dhaqee kolfi ayi min barbaachisu caaltu amma wanni godhuni qalama keeto jechuudha barbaadu ilaale obboleessa kiyya abbaa jabalii fi obboleessa kiyya saabitti abbaa warkan jedhu kun isin haquma rabbi haasa'atan isin dhaggeeffataara kan keessaa namni daangaa darbe haasa'aru sin jira wamtan dubbade wayin jiru kabaja keessan jecha jechuudha kanaaf isin silkiidhaan kolfite malee wamti asitti kolfite hin jiru kanaa dhiifamanii irra haasamu kana. Okay bakka itti si qocca'e bakka itti namni si quuqe yookaan daangaa sitti haqa kee dabsuu barbaade. Bakka kanatti kanaa jedhiitii kaa'adhu irra deebinee si ilaalla rakkoon qabu nuti dhugaa jirtuuf dhugaadhaaf dubbataa jirra malee isaafis miti kanaafis miti jechuudha siigalaa miti kanaaf amma ustaaz itti fufaa ammootiin qabadda asubsiisaanii carraa jira kennaati. Amma gaa walumaa galatti akka nu ilaallee arginetti caaltu wanni sii galuu qabu. Nu haqa rabbii gamaaf gamana ilaallee hamma dandeenye tokko haqa rabbii hamma jirudha. Atis obboleettii keenya akka ati guyyaa qiyaamaa haqa namaatiin gubattuuf hin barbaannu. Inni sunis immoo obboleessa keenya hin barbaannu haqa miidhamu tokko eenyuun hin barbaannu. Kanaaf amma walii galatti wacee dudduubbaan inni si ergee kan quba qabdu isa kana siichi ganaa wal gadi wal baafattu yoo barbaadda walii dhiibtuu barbaadda walirraa fudhattu isa kana isa kawwatii garuu qabatamaatti kan fiizaa amma kariyaa 4,000 birriin isaa walakkaatti akka bade fiizaa silaa dhufaaru jarjartee ati dhiibtee fiizaa qophaa'ee xumuramee guyyaan tikkeettii qoftee gamaaru tikkeettii immoo biiroon guyyaa tokko mokkorootee anu fi koodii irraa jammaree ji'a 4 tureen wallaahi fiizaan koo gubatee deemachaa'ee aaree dhaqaa galganii guyyaa biiroo dawwalee mataan dhukkubee hafeera biyyattii dhee bakka sukkaaree dhibba nagalee kanaan erga dhumee keenyatti dawwalee biiroo keenya rakkoo ga'ee saabii rakkoo teeknikaan nurra ga'ee mootummaa Itoophiyaa rakkoo nurraa cufaara waan ta'eef hin kassarree nus birrii hedduu kassaraara atis kassarii birrii 30,000 galfadhu waan jedhe ishee 30,000 galchan achumaan tikkeetti muree guyyaan arginaan nufiyan kanaaf tikkeetti murameera akkuma atiin isinii wal namni haasaan keessa lamaan wal namni haqqiin isaa irratti asirratti birrii 7,000 birriin fiidaa sana keessaa 7,000 keetii egaa inni immoo kan isaa immoo birrii 4,000 keesseera ati 7,000 sana dhabdeetta gaa 4,500 ta'a. Ati dhabdeetta ofit dhabsiiftee ofii birrii keen balleessite kan isaa birrii isaan balleessite birrii walakkaa tawaatti qilleensi nyaatee hafe jechuudha birriin sillamanuu kasaraa keessa gala jechuudha birriin atis itti namni birrii keetti yookaan birrii caatti isin nyaanne yookaan isin nyaanne birrichi akkasitti atis birrii 7,000 jechuun siif qalaalee miti birrii guddaa hin taphate atis egaa walumatti dogongorri jiru sabirii dhabuu keetiin birriin sun bade otuu tarii viizaan sun gubatee viizaan sun hin jiru jedhamee jarri biiroo paaspoortii keessi deebisanii argatanii dhuguma sasii gaafachuu hin dandeenya garuu amma situ jarjaree tarii paaspoortiin wanni tikkeetiin jeetti dhufaa jee 2-3 turuu danda'a an ofii kooti waan muuxannoo qabu irraa qeensi mara kanaaf badii ati gooteen fiizaan kun jarjaruu tarii ati amanuu dhabdee booda ati amanuu dhabdee tarii namni kun na sobaareettee waan jetteef
walumaa galatti birriin kun achitti badeera egaa ustaadhaa madisiniiti kaalidhati waan jettan jedhaanii abbaa jabalisinis. An dura isinan dhaggeeffadheetaniyyi boodarra waan natti fakkaate tokko haasaas mee Kaalid maal jettaati? Yaada harkaa fuudhaa wal barruu kanarraa yaada fuudhaa. Wal barru? Ani wal barru kottumee aniifate waliin haasofna. Ishi ana wanta isinitti maddu kan isin barbaadaa jirtan haqa anis haqa kan siisoo biratti nan bifne kan qomoo si biratti hafaa jiran mallee taana jechaadha dhugaa barbaaddu yoo ta'e jechaadha kanan sila himadhee kana qofa miti jechaadha osoo sin ragaa dhiisiiti riisiitii akkuma nama ragaa daqiiqaa ammaatti kunoo mucaa kana fidee dhufe jechaadha waan ani sitti baase riisiitii illee jechaadha lafa dha'ee nan fida jechaadha waan ani sitti baase waan lama dhaggeeffadha maallaqa kiyyatti namni isiitti namne nikaa kan kootiin muratte eerumte kana isin akkanitti jalliftanii numa yaanii birrii riyaala 4,500 tasabdanii meera isatti deemarraa qo'eeti wala barru na akkana miti amma waa'ee biizaa dhaggeeffadha kan biizaa waa'ee biizaa sana adeemaa kan biizaati malee tokko tokko fi wala barru malee kumanatti ni barra haqqiin kees haqqiin siisa kumanatti nafu barra tartiiba nama maaliif dura birrii 7,000 seerraa jammarreessa xumurree birrii keessa kan fidaa kana dhumnee kaane kana booda immoo birrii kee duddubbaan ergiteef riisitii fidhattee amma asumaanuu isa sequu qabnu hin beekan caaltu hammati biyya jirtu kana ni birrii si ergaa ture mun ergine. Birrii kan innatti erga himaan jira. Birrii kan innatti erga wacii godhadhu kan ittiin bashannanee deemamti innatti ergan jiru maatii kee bira hin naqxu mana algaa ta'a jedhee algaadhaa kaffalaa ture malee an akkaawuntii iyyuu banadhee hin beeku. Akkaawuntii kiriyeeramti inni buuse waan jiru. Garuu walumaa galatti isa rabbiin keessa argu birrii kuma meeqa si erge walumaa galatti caaltu. Wallaahi isa rabbiin kan goonaa argu wamtan kashii wayii baafadhee ittiin zannadhee beeku wayii hin jiru hammi dhufu hundi isaa algaatti kaffalama jechuudha. Algaatti kafalama waan ta'eef an amma isaan beekuwan hamma dhufuun algumatti hin kaffala misaa kiyya irbaata kiyya anaa biraazarii algaa tokko aniif obboleessi kiyya qabannee teenya algaa keessa algaazii keessaa si badduu qabannee jechuun sababa birriiti jechuun kana malee wanti innatti baasan jiru birrii 10,000 moo birrii 15,000 waan akkasii wayii uffata kaargooti kaargoo baafachuudha kan inni arge qalbiin kiyyaan beeka kanuma haasan. Kan immoo caaltu birrii kana eenyu irratti ergaa ture Kaalid wanni mucaan kun eenyu irratti ergaa ture. Biraazarii kiyya irratti. Aye, biradariin kee yeroo kennu kana abbaan manaa kee dhammanee si ergeera hamman ergee sitti himu wanuma kalmaan qabu la isa kana inni nuyyuu achi ituun ergin natti meekee yennaan iyyuu dhaqee obboleessi kiyya baasa malee wanti dhooskaa wayitee inni erginaan obboleessi kiyya irraa nyaata tokko hin jiru. Aye, ishee caaltu amma gaa fakkeenyaaf birriin kun yookaan guyyaa 2-3 ergee jennu akka itti tilmaamtutti birrii 3,000 wayiti moo 10,000 wayitaa itti yaadamoo 50 itti yaadamoo hamma itti ila hammana caaluun nabu birichi immoo mana ga'uun nabu itti hammi tilmaamtu birichi meeqa ta'a itti tilmaamtaati. Wallaahi an tilmaamuu hin danda'u maaliif haqni namaatti dhabuun barbaadu kan keessatti argaa qabu waan ta'eef kakaan isinii kakadha hin jedhe waan ta'eef iyyuu asobaanii kakachuun barbaadu murteessuus. Okay koy Aisha amatti koy wala barru koy ayi caaltu maayikii qabaddu. Awwaana itti baase Koyati wala barru koy kun ono charansii kenna rabarsitti nu wala barru akka risiitii baafattu fasitti nu wala baran risiitii baafattu deemsitti nu wala baran amma risiitii kee baafadhuati. Ustaz akkanatti ni jedhee jechaadha. Ambiriin itti baase hunda isaa Afrikaa qaba. Attaa ittiin kasaseentu jira. Mooriisiitiin ammatti qabu. Nin kakadha birrii amman itti baase nan beeka waan ta'eef. Waan sin jettaniin ilmoo kiyyaan jireenya kiyyaan isinii kakadha birrii itti baase Afrikaa qaba waan ta'eef. Waan an qabadhe jiru riisiitis. Okay. Amma riisiitii qabdaa moo hin kakatta riisiitii qabdaa? Sasiina man ta'e. Dhaggeeffadhaa. Riisiitii qabdaa? Sasiina man ta'e. Dhaggeeffadhaa waan tokko jechuudha. Maatii mucaa kanaa qabsiiseen ture. Yeroo maatii qabsiisee jedhu riisiitii isaa eessumni kiyya riisiitii ani birrii itti erge fudhatee dhaqee maatii kanatti agarsiiseedha ture jechaadha. Isiinis hin beekte jechaadha. Akkasiin amma himtu kana miti. Wooma birrii 15,000 20,000 miti jechaadha. Waan qoonqootti na sabaddu. Namni dhaggeeffadha. Waan qoonqootti na sabaddu. Qoonqoo miti. Dhaggeeffadha qoonqoo miti. Rakkoo qabusa shilingii sumanii haa sabatu obboleessa kiyya saabit dhaggeeffadha. Haa sabatu shilingii sumanii inni rakkoo hin qabu. Garuu birrii maqaa obboleessa kiyya Maamman Naasir kan jedhu kan galche. Ancarraa kun fitadhan. Ancarraa kan kun fitadha. Anaani dhaggeeffadha. Waan danuu wanta ilaale ustaaza isinin jaalladha isinin kabaja hunda keessan ulfadha galatooma sa'aatii kaaree teessanii shabakaa keessan gubdanii namni waan hunda barataa dhiifama naa godha na of olchaa jechaadha. Maaliif rakkataa nama rakkisaa jazaa keessan immoo rabbi isin kaffalu awwannan barbaade maa inni beektu. Mucaa kana dhaggeeffadha. Ani waadanuu waa gubaadanuu sagaraa kaadhee jira ani maa inni wantan barbaadaa jiru haqa kiyyaa
Garuu moodi dhaggeeffadhaa ta'etti hima. An kan namummaan na keessa jira, kan amantaa kiyyaan na keessa jira, kan haqaa kiyyaan na bira jira, kan haqaa siis immoo nan eegaafan. Mirga siyyuu takka malaan siyaa qabu jedhee hin beeku jechaadha. Sinii galee maallaqa siin amma jedhaa jirtu kana erga gaafa siin gadi buututi jechaadha. Harmeen qaba harmee kootti nagaan nan galchinii. Amma siin galtee qe'ee keessa teessu malee yoona maallaqa itti erge malee bilbilan kaaftu. Maallaqa yoon itti erge malee. Asirratti carranaa kennaa. Ala tokkotti qaba carranaa kennaa. Ishee caaltu kan yeroo tokko. Ani fixaddoon qoyyaa. Mootii kana ofiin hin kaafatinaa. Fedha keessaa hin kaafatinaa. Carraan isin kennamu. Ani akka isiniin jedhe haasaa gabaabaa isinitti hin dheeressu. Ani haasaa gabaabaa waan tokko isinitti hin dheeressu. Ninka kadhaa mucaa kanatti maallaqaan herreegadhee isa kaane ani rabbittan kennadha takaan. Kanan beeku immoo waa'ee maallaqa kanaa baasee herreegadheen jira. Waan kana dabarse yoon gaafadhe jedhe biqila kiyyaan ilmoo kiyyaan jireenya kiyyaan akka kadhaa hin ta'u. Wala barru qo'iga amma hundi keessan mootii qabadha amma namni keessan kaalid yoo waan gargaartan jiraattan isin dubbachuu dandeessan kaalidiin ustaada Ahmadii Abdiinii jarri kun saabitis dubbachuu dandeessan garuu wala barru wanni isin jedhu atamma kakaadhaaf anamma wanni isin gaafataru kakaadhaaf immoo beechuun birri risitii qabdamoo sirkaa badeera moo risitiin isaa badeera moo jira risitiin. Ani ila oo dubbii kana isinitti nan gabaabsan malee han dhiyeeffachuun hin danda'ala nan tura malee dhaggeeffadha ani numan dhiyeeffadha isinin kijibu manni kun sagalee koo waraabbatu garuu guyyaa 3 4 natti fudhata malee ganaa nami keessa sana immoo isaa ganaa barbaade riisitii akkas biiroo dhaqee akkamitti baafte eessa jirta jedhee ganaa on baasuu ta'e gara hinuman fidaa jechaadha yoo isin kaadde garuu immoo riisitii yeroo sanatti argame kunoo qaqqabaan jira kunoo riisitii argame sana yeroo sanatti agarsiisan ture kan isaan misejjera keessaa bahe malee garuu birriin itti baase ani sammuu keessaan qaba waan riisitii hunda isaa asfadhee baasee jedhe. ولا برو حبيبي إلا أستاذ ثابت مما قد توقع أنا في سنين دبنا ميفا إلا سير مقدو إن دبي قباب سوجد من قدوني أبا إما تافي متما لا تشين سلا قد باسي واول مرجة لا نكين يكون يسأل أبي برتا نكين يكون أكيد بنوركا إيرا تملي أما جركوني أمرين من الله في سنير gama isiitiisi alhamdulillah yamma dura miira keessa galtu dhiiftee suuta tasgabbinaa saarti innis immoo baay'ee siqee jira butamee jira amma dhugaa rabbii dubbachuu fi innumti gama isaatiin akka sababaa ta'e rabbiin asirratti irra isa dubbachiisuudhaan isiidhaaf illee furmaata taane isaaf illee furmaata taane karaa gabaabaadhaan hunda simachuu dhiisanii hundas dhiisuu dhiisanii yoo walii garaa bal'atanii sila duniyaan sila soo amma laabboleessi keenya fakkeenyaaf isii akka beergiitti baasee isii akka amma tiraaspoortii isii akkasii kana isa dhiisee akka koottilaan natti illee mufatiniiti si akkasii keessumaa bayi si akka beergiitiif waan akkanaa dhiisiiti waan beekamaa qofa fakkeenyaaf birrii 15,000 jumrukaa poostaa meeshaa baafachuu na ergee jira jetteetti laasiini. waan akkana macruufa beekamaa qofe irraa osoo dubbatte fakkeenyaaf obboleettii keenya asitti ammas caaltoo wanna yaadachiisuu barbaadu xalaaqa isaa akka gaafate si ilaa asitti shari'aa dubbanna gaanaan haasaan koo siin ta'u deegaritti xalaaqa gaafate si maarii isaa illee hin deebifta akka rabbii yoo ta'e maarii isaa hin deebifta mana murtii qaadii shari'aatiinis ta'e isaanis ta'e maarii isaa shari'aan islaamaa akkatti deebiftuuf si ajaja. Ilaa kanallee osoo yaada keessa galchitee fi deebiftee fi ofirraa deebiftee siif gaariidhaan jedhamas saasaa biteetti baddaamee irratti waa. Asirrattanis dhiifama waan tokkotti guuttachuu barbaada. Carranaa kennitu. Isattan waa himuu barbaada akkuma goddanyaatti illee akkuma nama wal beeku tokkotti. Wannan jechuu barbaadu tokko namni yeroo wal jaallatu yeroo wajjin jiraatu waan baay'ee wanta inni walii godhu jira. Tokko wanti yeroo jaalalaa wajjin jiramu tokko walii goggodhamte nuti xixiqqoon akkuma ustaaza maran dubbatamuu si namatti hin toltu. Inni biraa immoo ishii akka mana algaa ammaa birri xixiqqoo kan algaate kan maalii minaamini kana taate ishiin isin bareeddu. Waan bareeddu irraa dubbanna. Maqaa sin qabu. Waan shari'aa karaa godhe qofa. Fakkeenyaaf nikaa isaa deebisuu rabbi dirqama sirra kaa'e obboleettii kan koo. Isa kan nikaa isinii fandhiisa. Akka inni ta'u waan isinii fandhiisa isinirraan beeku. Garuu isa al tokko eewwa. Ammoo isii birri yeroo jaalalaa namni waa walii bituutu jira. Kana rakkata kana jedhanii walii gochuutu jira. Kanatu jira. Isa akka kanaa
dhiifame tiyyi isa ijoo jira miti waan dubbachuu qabamu irraa utuu walitti sabatame gaarii natti fakkaata akka kootti ustaas Saabit itti fufaa. Sabdii harka nadhuuti caaltu irraa dubbii fuudhi. Amma walumaa galatti dubbiin amma wanni illee nu akka jaarsummaatti illee kadhannu deemee namni jaarsummaan yeroo dhigamu waan tokko waan jaarsaa wallee wanni amma deemee jennu wanni nu kadhannu amma haqqee rabbii dubbachuudhaaf akkuma shiyaamal jiran sila dubbatti waan jaarsaa ta'uu qabu jaruma bira taasifna dhugaa walla barruun miidhameera haqqee rabbiiti kun maaliif birrii isaatti namni intala kana arganne tun intala argatee silaa waa tokko wayyuu wanni jedhama intala kana ammoo fedhii isaatiin hin hiikne ammoo wanni isin galu qabu akkuma isin jettan sana otuu fedhii isaatiin adda hiikeeraate bakka hamma tokkotti fayyadamteettaa wajjin jiraateettaa minaamin ishii carraasii kennina ta'e ishii caaltu carraasii kennina rakkoon qabu deeqaa tokko naawusi haaseenkaa otuuti akkana inni immoo amma tokko si wajjin jiraate yookaan si jibbee si dhiiseeraate si jibbee dhiise wacii waan itti baaftu waan paaspoortii itti baaftu hunda isaa dhiisi kala jaallatamu furrii wajjin jibba warqee wajjin jedhama dhiisii jennaan amma immoo inni sin arganne birrii isaan arganne kasaaraatti walakkaatti bade atis immoo ofsa dhabdee birrii guddaa ofii kassartiifte isa kassartiifte kanarratti amma wanni nus illee kadhannu wala barru wanni nus illee kadhannu ati amma birriin haqa rabbii ati isii shufuruu akkuma jedhan imma tasa mana algaa minaamin irraa gammaduu hin taane wanti qabatamaatti ati beektu wala barru isa kan zila fiizaa maa qofa isa keessa isa xumuree gara sanaasiichi waan isaatiif deebina amma wacii wanti buuftee birrii meeqa itti jettee tilmaamta wala barru. Egaa ana afaaniin ani waan ani qabee yeroo sana jechaadha namatti ergee biiroo geessisiisee jechaadha waraqata kana jechaadha riisiitii isaa baay'isiisee ture jechaadha hunda namaa jechaadha kan obboleessatti buuse kan goddanyaa kiyyatti buusaa jedhee wajjin waan akka 2,200 keessan jiru jechaadha kanan baase yoo isin kakadhu jettan waa hundaan qophiidha jechaadha ani akkasii barbaadaa jiru akka kooti waan ta'eef Itoophiyaa 130,030 nasabe. Haroodhuma gammatte bareedaadha wallaahi ishee amadan kanaa ol birrii guddaa himate seen soraata ture laan haqiiqa rabbiyan ishee amade. Bareedaadha ishee rakkoon qabu caaltu amma qoyi caaltu maakiin banatin ishee Ustaad Ahmad na dhagaattu miti Dhagaan jira. Amma baroodhuma deemaarra amma caaltu maayikii banadhuuti atillee waayii wal dhabuu keessanii kana seetuuf fedhii keetiin jibbee nama biraatti heeruma miti kaa ofirraa buusee. Akkas. Kanaafuu shari'aa islaamaatti immoo tokko ni kaasaa yoo inni gaafatana jabbii tokko ni kaasa irratti yoo inni birrii miliyoona tokko ni kaasa irratti waan ni kaasaa kana fayyaa deebiftaaf tokko. Kanarratti waan inni kaasaa abadeen aanatti dabalin jedhi. Itti cufi warra sitti dabalatu. Kanarratti wayii annan galate. Sagalee gadataa sagalee bukee saalentii rakkaa birbiree gadataa mataara gadataa saalentii rakkaa. Saalentii rakkaa. Abbaan fedhe yoo waa tokko sin jeeku waan ta'eef gadataa saalentii rakkaa bilbila. Gabaabsina inshallah. Nu dhageessaa jaaltu. Taaf godhaa mana. Sila sin nageenya isa Saabit gurra sin buusu. Akkin jedheen waa'ee kaamotarii waa biraa sa'uu dandeessi isin nageenya fandiifama naa godhate isin taqa dubbataadha isin jette garuma qalbii isin deemu rakkoon qabu jechaadha akka kiyyan barbaada waan ta'eef akkin jedheeni nikaa kan konaa kenne jettee kenna nikaa kan keessiifan kennaa yookaan biyyumarraa maallaqa kana naa kaffalii yookaan immootu an nikaa kan kee amma maatii kee biratti nikaa kan keessirraa buusaa biizaa kanatti dhiyaadhuuti biizaa kana akka kisaaraatti nan galchine jennaani maatii dantaan godhu maallaqa kan kee dantaan godhu jettee bilbila cufattee deemte laa kana qofa qalbiitti qabaadha haqa waan ta'eef arrabaan waan jiru jechaadha hubadha. Dhufteetti amma dhufteetti. Durutee. Caaltu.
Hayyee nagaama sagaleen. Nagaaf bakka tufuf. Shabakaan na baasee. Kanarratti nikaas itti mee narraa buuse nikaa kan kee jennaan kanarraa hin buufne nikaa kee yoo ofirraa buusee ergan immoo as dhufee birrii 600 naa kenni nikaa kan keessarraa buusa anaan jedhe. Birriin 600 kan maaliiti? Achiin booda birrii 600 hin qabu sanayyuu anis biraan qaba. Yoo ta'e illee yoo attamattam ta'e haqni kan kee omtina biratti hafu hin jiru qixxee taa malee omtan kaffalu hin jiru hin jedheen. Achiin naqee viidiyoo warra habbama naa tokko yeroo wal bira jiru ranaa guutuu ana jaarraa hin kotti fayyadama mootii irratti qabishee akkuma erga silaatee hin naasaa. Rakkoon qabu. Jennaan birrii 600 ani waan kaffaluuf hin qabu nama fayyaa qabu wayi wamtan kaddamuuf hin jiru an shilingii 5 yoo hin kennu deemina kasas hin jedheeniin ennaan hin kennitu naan jedhe hin kennu hin jedheeniin ennaan dhaqiitu viidiyoo kan kee gizee warra kiyya turte na faana haasofte dhaqi miidiyaa irra laaladhu jedhee viidiyoo kiyya qaama qullaa jechuudha warri ni abbaa manaa tokko gaafa wal bira geeyyuu waan sana oliitii raawwata waan ta'eef ani immoo miskiinummaa kiyyaadhaaf abbaa manaa kutitti dhee waan hin jaalladheef amanee Video kulla wajjiniin haasa'e geesse miidiyaa FB hundarra ayyaana Ramadaanaa keessa jechuudha. Uummanni viidiyoo kiyya qaama qullaa qaama kiyya haati kiyya abbaan kiyya takka argi ilaalee hin beekne uummanni hundi isheen qeessi ilaalaa ture jechuudha. Viidiyoo sanaan as faraarree malee erga gadhiisee ka'e dhufi amma deebi'anii kaa keessarraa buusaa birrii kan kunaa kennii jedhe. Duraan viidiyoodhaan as faraarree malee wanti haqa wayiitii haqni kiyya sibiratti nafin haqni kan koo sibiratti nafin wanti ni jedhe haqa rabbiiti sodaa rabbiiti wanti dubbate tokko hin jiru inni nama sodaa rabbii beeku miti. An ofii kan kooti rabbiin kiyya na arga jechuudha gaafa duraa anatu dhiise miti haqni isaa kun na biratti hafeera yoo ta'e nan kaffalaa fi jedhe ofii kiyya anaasa hiriyoo tokkooti naasa rabbiin kiyya na arga jechuudha. Garuu ergani viidiyoo sana gadhiisee utuu haala qabu haatiin keessaa gabbaate utuu dubartii taatu utuu obboleettii durbaa qabu jechuudha. Waan warri abbaa manaa tokko wajjiniin gadi gaggeesse uummata hundaa gaafa ni facaasu anatti maaltu dhaga'ama. Amma yoo taanaan hin kaffalu birrisaa. Mee viidiyoo inni qullaa kiyya gadhiise halaala taanaan birriin isaa kumni hafuura haraaman irratti yoo ta'e anatti ittiin bada bakka hin kaffalu kan baasan gabaabaan. Kunooti viidiyoon gallakkisa yoo isin fiddee gette ani nikaasiis birriisiis ammoo kennaaf dabalee. Kun amma isa kana sobni barbaachisu. Walaa barru miidiyaa. Injifatin beefana dubbii viidiyoo koo gadhiisee silalee dubbannan irruma akka tokko jennee bira dabarfanne ammallee dubbichi kun didee hamlee nu cabse ammallee deebi'e wanni kun dhugaa miti. Ustaaz yoo kijiba si qabaa deemaa sin kijila ustaaz Kaalidha keessa jirtu viidiyoo kan koo nama miliyoona tokkotti ilaalee gallakkifamee jennaan jettee sila himatteetti miti qoya kan qofan amanaasi. Jetteetti miti. Waa'ee miidiyoo sila dubbatameera miliyoona tokko minaan miliis amma waan sana miliyoona tokkoon yoon ilaalame jedhe nikaasii isaa suma sin irrattan kennaafi walaa barru asatti wanni siin jedhu miliyoona tokkoon ilaalamu biliyoona tokkoon ilaalamu miliyoona nama tokkoon ilaalamu Miliyoona tokkoon ilaalamu shaadiisu viidiyoo kana gadhiiseera moo gadinniin desii kana qofa naa gaafa dhuu saabit. Carraa walii kennaa isaa caaltuma itti qabadhumeetti caaltu. Ustaaz gadi lakkifne garuu immoo viidiyoo kee gadhiisa jedheedhaan immoo garuu afaaniin gadi immoo hin dhiibne yoo gadhiise FB lamaan qabaa bakka sanatti fiddeen akka agarsiiftu gadi hin dhiibne viidiyoo si gadi hin dhiibne. Isii kana obboleessi keessaa dhaggeeffadhu. Isii kana dhufee quraana qabe an viidiyoo sana gadi hin dhiifne haa jedhu viidiyoo sana hin gadhiifne robbiin jireenya kiyya haa balleessuu dhalannaan guddatiin facaafannaan biqilin jedhee viidiyoo sana an gadi hin dhiifne haa jedhu shi viidiyoon dhufe ofiin silkiin of waraabee jechuudha silkiin amma akka maal Saudi Arabiyaa keenya bira dhufe of waraabee of gadhiisu shi haa kakatuun yamma. Amma isin birrii haqa birrii afur birrii taasiftanii haasoftan Rui hadda mucaa haddaa sila ati saabitin nageenya jedhu kun hundi jala dhaggeeffataniiru waa'ee viidiyoo irratti dhaggeeffatan. Waa'ee mucaa du'eetiin wal qabsiifate kan inni haasa'e jechuudha. Ana kan sila hadha ruhii kiyya dhabee fooqirra of darbatee jechuudha. Hiriyoota kiyya biratti illee maatii kiyya biratti qaanfate kan hadha of darbatee ruhii kiyya dhabu ana malee isaa miti. Namni tokko yoo akka makan badii walti badeessu waan gizee tokko warriniif abbaa manaa tokko wajjiniin haasa'ee dogoggoraan isa ta'u ammiskiinummaa kiyya haa ta'u wajjiniin geggeesse uummata hunda miidiyaa hunda gaafa gadhiisu isatti maaltu dhaga'ama isin
isinitti maatu ragaama. Anaafis hin jedhina isaafis hin jedhina haqa rabbii isinis musliima tokko obboleetti qabdanii warri keessanii dubartiidha haati keessanii dubartiidha isii kan irratti haasa'a. Birriin kun afur dubbii miti. Annan kaffala 4,000 miti 8,000 yoo ta'e jechuudha. Haqa namaa nyaachuun barbaadan haqa kiyya nama nyaata malee an haqa kiyya takkaa nyaadhee mormii hin beeku. Namni dha malee wanta miidhagu nama jiru. Oke, pada madu bingkai sani. Bingkai sani memang kita kabadati. Takkan mukul fida. Mukul fida. Lagi pada Ustaz waktu itu cuma. Oh ya kak. Anak lagi tu bila di pada. Aka sini aka gotanu. Yo wa hidup bila amma ni simberati kada caltu. Elah ani mati ke lenin kabaja. Dari ke tin kabaja. Dubbi kana lafa kasi akati video kuni. Wan video kana lafa kasi ummata kana rati gadi basi. Yo ati jette. Arragaa qabatamaa wajjinan deemaa jira. Akka ta'e ustaadati tokkoon fere ca'ee si fokkisiisa maatii kan kee fokkisa. Dhiisi wayfansiin jedhe tokko. Ila kabaja keessan hin balleessan. Yoo dubbi ila akka badaa keessan hin balleessan. Anamitti jedheera dhaggeeffadhaa ustaaz. Anamitti jedheera. Garuu mucaan kun immoo akkamitti viidiyoo kana gallakiftee kakaadha yoo jette waan hunda jette. Viidiyoon kun bakka ni laqe eenyutti akka waraabdee jette eenyutti akka ergitee jette. Viidiyoon kun akkamitti gadi ba'e an hunda isaa lafa sinii kaayee kunoo ragaa jawaala koorra jira kunoo abbiraan kaaddeen sagalee isa ta'u viidiyoo isa ta'u abbiraan qaba adaraan immoo kabajaa ulamoota kana. Miidhaan ka walitti ba'ee gaditti bu'ee miti viidiyoon kun gadhiifameera moo gadi hin dhiifamnedha sanfadha. Kan gadhiise nama kan jiraatu kunoo sagalee sinii kunoo sagalee sinii geesse kan gallakkise jedhe yamanii gallakkise kunooti dubbii yoo barbaadan kunooti viidiyoo sinii fan banaa viidiyoo kii waraabbii yamanii torgite yamanii gadhiise kunoo tan erga kunoo ammata kana sinii banaa an dubbii ragaa kunoo qaba. Waa'ee kanaati waa'ee bitattoota inni biyyatti bitayyuu waa tokko sin fayyenne ana bakka ga'e tokko rabbi na wajjin jira matee wanti na hanqise tokko hin jiru innatti biyyatti bitayyuu waa tokko miti sii baase hin jiru akkuma rabbii dubbadhu viidiyoo isii kana baafteetta moo hin baafne kakadhu matarratti haasaan dheeresini. Viidiyoo sana yamanii ergitee kenna yamanii gasi dhiifte moo gasi lakkin beekti ooti sobeette kunooti viidiyoon arga. Ayyee kottuuti jireenya kan keeti bultii kan keeti viidiyoo bahe uummata kanarratti viidiyoo sana yamaniitti gadi dhiifnaa yamanii gadi baase malee ani hin baafne jedhi viidiyoo kottuuti quraana qabi kakadhu an rakkoon qabu ishee. Nuraaja baddaa nuraaja baddaa. Amma taphattinu deebistanii. Amma taphattinu deebistaniittu dubbiin isin itti jirtan kun waan fakkaataa jiru. Arragaa sinii fideera kunoo ragaa barbaaddu kunoo sinii fideera. Tasgabbaay natti muu itti sirratti qabe tasgabbaay. Waan biraatti deemuu jirtu. Lamaan jaraattu qabe. Ragaa jaraa sacha kaatanu. Amma sulu nuti haasaa sirnaatti jirra jama. Haasaa sirna sakkaataa qabu. Innaa maharii isaallee kaffaluu qabda jedhan nu haasaa sirnaa sakkaataa shari'aa islaamaa dubbachaa jirra. Balaaleffatamnu beektaniisin. Innaa haqa wal biraa qabdan wal biraa qulqulleeffannaan shari'aa islaamaa haasaa jirra. Inni isin ammatti jirtan isa duuriyyummaatti jirtanidha. Isa duuriyyummaa. Inni isin ammatti jirtan kuni isa dullee qaanfachiisee nu isin biraa ari'utti jirtanii. Wallaahi inni hin qaanfattanii. Gooman abbaan hun harkaa badeen waa tokko garichiin harkaa badee bakka aannan deeman. Isa duuriyyummaatti jirtanii. Isa kana gaanii. Dubbiin keessanii nama dubbisiisa baay'ee tokko. Ashaada. Waan biraallee jaarsummaa dubbannaa Ati Arabi maal jechuun akkana haasaa ijoolleeti kun bar taphaa maal jechuun nama gurguddaa jira ijoollee viidiyoo baaftanii. Waan sin nagaafattan deebisee ani waan kana hin goone wanni si wajjin goote nama kan biraatii kan kana gallakkise nama kan biraatii kana ta'uudhaaf immoo ragaan isinii qopheessa jedhe gara kooti rakkoon jira waan sin jettanidha hin takkaan. Ana akka hubannoo keetiitti bakka itti ragaa qabdutti sin deeggara. Ragaa qabda taanaan sin deeggara. Gama kiyyaan. Oole dee ungura ta'e. Osin fideettaniidha ani la dhaggeeffadha isinin kabaja isinin jaalladha garuudha adraamaati isiitiin siqqatinu maasinitti meera ani ragaa wajjin malee hin deemu yoo isiin waan akkanaa hin goone gette ragaa kunoo kachi godhe lafa kaadha kunoo jechaadha sagalee yamanii wajjiniin kunoo yamanii asitti eenyu taate waan hunda isaa of biraan qaban. Ragaa isaa bitamtoota ani immoo hin barbaadu anis nan kakadhaa fi innis naaf kakatu amma dhufe jireenya isaatiin bultii isaatiin viidiyoo kana yamanii baasee kan jedhu kakatu jechuudha. Koi me isilachu me wono moti godadati nu waliin haasofna dudduba nu deebisina dubbii dhaqee xumurarra ga'e. Abbaa Jabal haasaa kan qosa gara xiqqoo na qabatanii Abbaa Jabal xiqqoo gara kan qotiin gara na qabatanii haasaa isa kana kaala jireenya keenya ma nusi mana qabna hirramna namni nama gurguddaa taddee kana jira nama dalagaa keessa oolee taddee kana jira waan ta'eedhaafi haasaa isa achiin gara qaamaa isa kana achumatti gonkumaan hafixatanu hamma haasaa nuti irra jirru haasaa isa gara ni waan itti baase
waan horii walitti baatan ganuma bakka kan moqotii walirraa fudhatanii haasaasa gara kan biraa isa yoo feetan mataan garagalchaa yoo feetan deebi'aatan baataa isa kana nu kan qabunni. Haasaa isa akkasii asirratti nama kanarratti kaasuunis al tokko. Birrii Itoophiyaatti galfameef sana ga'ee as tuqee bar dubbii ijoollee maa dhufee as ga'ee agartanii tubiti bakka inni dhufe asirra ga'e bara bakka birrii Itoophiyaatti kana galcheera isii gaafannaan asii waan viidiyoo kan hubattanii tubiti. Kanaafuu isa kana manni kun dhaabbachuu qaba asumatti hin jiraadhaan. Inni waa'ee viidiyoo suni inni fakkeenyaa waa'ee jaalalaa keessa wal galchanii waan ta'eedhaa fi dhaabbatan sana. Isa waa'ee viidiyoo kaasanii dhuma dubbachuun xiqqoo siin ulfaata natti hin tolle. Maaliif hin miidhamne jechuu miti gadhiifamuu qaba jechuu osoo hin taane yookaan gad hin dhiifamne jechuu osoo hin taane nama guguddaa kanarratti waa'ee sana deebisanii haasa'uunis hin barbaachisu. Dabalataan immoo ammas deebisanii waan sana haaromsuu ta'a. Isa bira dabarree utuu akkuma sila itti deemaa dhufne aggeenya sanaan. Gabaabsinee xumurree jenne baay'ee natti tola natti caaltu. Namni as keessa taa'u. Wallaahi obboleessa kiyya saafuu wallaahi saafuun man beekaa garuu waan kun waan asiichi bawwee kan asiichi baasaa miti waan kan isinii olii meeqa kan sheekin maskiidaa ustaazonni. Akka gootu. Mee haasaas kana isaati anattuma kirratti qabe. Mee anamna dubbii kana nuuf astamaati. Mee isiimmaa kana qofatee ifa nu baasame. Amma yeroo waan kana laaltan qoyyaala al tokko nama isin wajjiniin rakkataa jiru kana laala. Namni hojii hojjetaa oolee deebi'ee immoo ganamas ka'ee hojii deemuudhaa deema. Hin dadhaba jedhaa xiqqoosii namaafillee wannoo godhaan wajjin dhibamee laata namni kun jedhaate. Kanaaf isa kana. Tu gabaabsine caaltu bareedduudha. Waan namni sirratti arge laa dhaggeeffadhu. Waan namni sirratti arge haqa adee mura qabirii ofiitii jedhee namarratti mura namni kun. Kanaaf tu gabaafamee jedhee wanni kun baay'ee isaanatti tola natti akka kotti. Ammoo akka jenneenu abbaa jabal akka jenneenu amma haasaa sirna haasaa turre amma fakkeenyaaf ustaazaafis illee waan bareedaa jedhe. Mucaan kun miidhameera. Amma waan ammaa kana hojjetes haariin ilma namaa waan hin goone hin qabu. Isinis immoo gochi isin irratti hojjette ulfaataadha. Anaaf isin ofirra fidaa laala. Mataa keenya irra fidaa laala. Isaan amma haarii guddaa kana baasee asii viizaa baasee gad ergaafii jiru. Achiin mana murtii qaadii irratti xilaaqii ofirraa buuftee heeruma biraa hoorimte osoo akka gurbaarraa of ajjeese illee itti ilaalame jedhee yaadu. Waan guddaan hojjete jedhee yaadu kana. Maaliif isinis eeggataa bakka godhaaf hin deemne akka deemte kanatti akkaataan itti deemtu ulfaataadha. Baay'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Arraban nama dura du'a. Maaliif jennaan haqqii rabbii dubbannee oo nu jibbite nu ajibbamu. Haqni silaayyuu hadhaadha. Maaliif jennaan isin sila akka deemte kanaan yoo nama akiraa fuuldura rabbiin dhaqee kanaa dhaabbadha amaama kaaliqul ardi wasamaawaati kanaan naqee dhaabbadha. Mucaa kanarraa rabbiin gaafata yoo jette badii of biratti ilaaltee argitu ta'e. Kan namni irraa argu kana isinuma argiti mahrii isaa deebisuufii qabdi qabeenya immoo waan macruufa beekamaa ifa galaa waan danda'ame samma lakkaa'amee argamaafii jiru kan amma dandeesse biyya namaatti ofirraa gaffaluufi deebisuufidha. Kalaas isaa bultii immoo bultii ijaarratteetti sana keessan galu akkana jenneenu. Waan bareedduu. Dhugaa rabbii amma deemaa dhufee laan ammaa haqiiqa rabbiiti asirratti xiqqoo inni na rakkitee. Egaa nama deemaa dhufeera sila gaaruma deemaa dhufnee xumura keenya irraa amma gaa amma anamma keessa rabbi dubbachuu tarii hundoo ngurra liifuu naa godhaati bakki viidiyoo kun naqabeera anamma akka rabbi dubbachuu ta'e. Saabisachumatti dhaabi. Maaliif jennaan sadachumatti dhaabi. Haasa'u isin afaan qabinaa taraa isin keenya irraa ababbaa isin qabanyee duraan jaartummaa namni dubbateera. Caaltu meeqoo yaaltu. Moitii qabadhu. Caaltu duraan nama jaartummaa dubbateera waa'ee keessa namni dubbateera. Saabit. Ani immoo waan hin jedhu qaba. Utuu ana jedheen waan hin haasa'u qaba. Utuu ana ta'e ustaazii isin gizee tokko ustaaz Ahmad ilaa wallahi utuu ana ta'e maal ta'aa jennee
ofitti deemnee halaallu. Warri gasti jirtanis warra irra keessa jirtanis. Akka ta'e kanaan haala deemame kanaani utuu ana ta'een kana daran gochuu danda'an hamma lubbuutti deema namni. Semmoo asirratti shifaallaan dhaabbadha maaliif dhaggeeffadha. Wayitu jira dhaggeeffadha. Gada dhiifamu jechuu koo miti. Baga gadhiise jechuu koo miti. Gammachuus qabaadheeti miti gadhiifamuu isaatti yoo gadhiifameera ta'e. Ayin agarres. Garuu utuu ana ta'e tokko warra kooti. Birrii kana nitti kassara. Warra kooti. Warra koo deebisee namni ni kaadhaarra jiru ni hidhataa jira. Kana gaafa ilaalanii waan ta'anuuf waan godhantu nama harkaa bada. Mataan nama jeeqama, mataan gan nama dhiisala. Yooma dogongoraan godheeras haa ta'u, hin goones haa ta'u, utuu anaa ka'uun qabu. Maaliif kan kanaa achiyyuu hin godhamu? Namni warra ni kaahirraa qabu miti. Booyi fireendiidhaaf jechayyii namni wal ajjeesaa haramtiima. Wal waraanaa haramtiima. Lubbuu walii balleessaa hara waan ta'edha. Yoo tarii waan godhabee kana godheera ta'eyyuu. Godhu sadhiisus hin agarre godheera ta'eyyuu waa'ee kana kaasuun barbaanne duukaa kooti. Gadi qabnee xumuratanii xumuradhaati halkan gaarii isin haa ta'uuti meeqa inshaalla. Hin deemnaa saabit xumurree deemnaa go saabit obsi asiin geenye kaane dhiibne hin deemnu obsa adaraa wal baruuniif caaltuun nama kana qalbii ofittiin cabsina warra gastii jala qalbii ofittiin cabsinaati qalalli godhaati dubbittii xumuraati jaras gammachiisa warra isin jala taa'ellee erga sirratti koppiliingi taaptaabii godhee akka wannoon taane kana nu godhaarullee gammachiisa du'aadhaan xumurree baana malee asiin geenye kana dhiibne hin baanu caaltu. Waa biraa sa'oo miti abbaa jaban dhiifama naa godha ilaa ani yoo uummanni kun yoo haqaan qabduu dhabe jedhe ani uummata kanarran tarkaanfadhu isin hin diduan ani ammoo jala buusee himan isinii galee waan balleessa qabaadhe natti murtanii badiidhaaf isin agorsitanii yoo ati kun jecha nam tokkoyyuu haqa kiyyatu kana argaa dhiisi yoo inni jedhe ani hin diduu jechaadha maaliif ani bor uummataa wajjin hin jiraadha malee kophaa kiyya hin jiraadha waan ta'eef kanaafuu innaan amma kanan barbaadaa jiru waan isin natti murteessitan dhabiifis argadhuufis haqa kiyyaaf haqa si addaan nuu baaftanii. Waan ati qabdu hunda wanti haqa kan kee hunda dhabuun qabu. Akka gootanu Ustaaz Saabit waan ta'e garaa isin nyaatte dhiifama naa godhala. Isii waa'ee viidiyoo ammaa immoo bakka isin jirtan kanatti akkuma ammaa abbaa jabal jedhe kana haasa'uu hin barbaanne mucaa kana kaasuullee hin barbaanne jecha wantoota kana akkana jirullee dubbachuudhaan barbaanne jechaadha. Ani mucaa kana jechaadha waan danuutu nu jidduu jira nan dhiise tasayyuu hin dubbanne beekaadhaan dhiise jechaadha. Isinii galee amma waan tokko qofa laa amadu jecha gaafatan amma gaa waan naquutte tokko laa amma waan naquutte tokko laa waan tokko ishee ayya dubbadhu ishee maakii ofirraa kaatu ishee. Ani akkan jedhe dhaggeeffadhaa tanitti himaati. Waa'ee isii ammaa kana qalbii isii nyaatte bakka namni akkanaa jiru kana tana haasa'uu hin barbaanne mucaa kana sii ani IBC tokko illee baasee isin jiru baasuudhaaf nama karoora qabu miti jechaadha. Kanaafuu jennaani garaa isin hin nyaatini waan kana isin miti keessaan waan kana gochuudhaaf gochuu dhiisuu kan koo namni nu haa dubbatu isinumti nu kaasuu kana dogongoran jedhan dhiifama naa godhaati maaliif hin jiru wanta akkanaa jechaadha. Wala barru amma gabaabinee dubbii fitneerra amma waan tokko itti qofa godhan amma kanaafuu jennaan bakka waan tokko itti godhan amma anammaa isinillee maakii banatin ati kakaan siin jedhe kana kakattee viidiyoo sana qofan baafnette tokkittuma kana qofanaa jettee achumatti xumurra wallaahi kakaan kun immoo isii kana qofan sirraa barbaadan kakaa kana viidiyootti kana wallaahi ani hin baafnette itti kana qofa kakattee yookaan an baasee itti kanaan waan biraatti ceena. Ani kakadhu ragaasni dhaggeeffa ragaadhaa jiru ani kakadhu maal isin waan beekaa waa kaaddema maa kun ragaadhaa jiru moo utuu ragaan harka jiru ni kakadhaan maal ustaazama maa nama yaadanu kakadhu ani kun ragaadhaa jiru ragaasni dhaggeeffa san booda kakadha. Viidiyoo kana abbaan fila laal. Saabit dhaggeeffadhu ustaaz Saabit dhugaa qaba. Koomenti isa dhaggeeffadhu ragaan qaba nama gadhiise ragaan qabaan sin jedhe kakaa duran deemuun. Lakkee jechuun bakka kanatti ragaa namni of nagadhiise jedhee fidu wayin jiru isa kanarratti isiinis malee namni biraan quba waan ta'eef saganaaniyan anfaallaa jara kaanii hunda dhaabbadheera jarraa yaadaan waan feesbuuka kootiin naqee mucaa viidiyoo mucaa kanaan poosti gochuumoo. Waan fedhe ta'u viidiyoo kana sababa keetiin viidiyoon kun bakkoo hin baane maqaa rabbiin akka kadhooti jette birriin kee isa kana siifuuna birrii kee an garuu viidiyoo kana keessaa baasuu keessaa qooda qabdatan an jaarsumicha asumatti keessaa ba'an. Dhaggeeffadhaa ustaaz dhaggeeffadhaa si.
Akka barbaaddu yoo ta'e viidiyoo anu argeen ture jechaadha. Viidiyoo sana kan akkana godhe sanas miti kan poosti godhe sana miti. Dhaggeeffadha. Ayyee nu kadhadhu kana viidiyoon rabbi maqaa rabbiitiin kakadhaa viidiyoon kun anin namatti ergan nuti hin gadhiifne miidharan gadhiifne dhiifi maqaa rabbiitiin nu kakadhu si kana qofa. Ragaa kun ragaa banee ka'etan isin kakadha kun woo ragaa kun sin quufsin kunooti. Ragaa miti mara isi kana qofan jettu yookaan namatti ergan namni hin gadhiifne waan fidhe ta'u viidiyoon kun ana biraan baneedhi maqaa rabbiitiin nu kakadhuuti sana bolte ceena. Namni gadhiisaa oolus gadhiise qaanaan ofii kooti gadi. Kanuma kanan barbaadu illee saabit kanuma. Viidiyoo siin akka kana gadi. Meeqoo caaltu ati barbaadde qofa miti jechuudha. Caaltu ati keessaa bee caaltu ati barbaadde qofa miti ansii ta'uu fi miti ansii ta'ee dhiisee miti laata. Ragaadhaa qabu akkamittan qabu oolsin qoyaa namni murteessu kana ragaadhaan harka jiru nama viidiyoo si waraabee gad lakkisuutiin harka jiru asiin kakadha akkamittu ragaan dhiyeeffadde waan fakkeenyaaf. Saabito. Maal jettu? Saabit. Abee. Taanaan waan ragaan jiru kakatamaa. Ragaa qabaa kakadha kun ragaa qaba ragaa baasee moosin Dhaggeeffadhaa galaa. Egaa si kana ustaad Ahmad Kiyyaa wanni isin jechuu barbaadu fi kana wanni isin jechuu barbaadu kaasiin dhiifama. Eegdee tokko dhaggeeffannaa ilaa Saabit Abbaa Boor nagaama sagaleen koo. Viidiyoo gadhiisuunsaa gadhiisuudha. Kakachuu dadhabe malee gadhiiseera. Namatti ergee gadhiisisaa jedhu waan fedheen haa ta'u harka keessaa qabasan. Kalas. Ani immoo viidiyoon kun gadhiifamnaan jaarsummaa keessa asumatti hin ba'a malee afaan birrii gaafadhu hin qabu viidiyoo wanni jennaan an asumatti hin keessaa ba'an isin akka dandeessan dubbadhaa malee nama bakkeerra wal hojii tokko asitti dhostuu hin qabtanii jaarsummaa eenyu akka jedhanii yoo dhibeenaan wal sakaree Dhaggeeffadha. Ustaata kana wayii garaa nyaate isin akkan baaftu miti isin dhaggeeffadha qoya akka baaftu miti ustaata kan koo dhaggeeffadha. Wallahi an birrii keessii fuchuufan qophiidhaan akkira kee kanaan kana naqatanii kaatan isii kana naqabe haqqii rabbiiti. Wanti kuni ammuma akka bakka sagalee kaa dhaggeeffatu ka zimmi jettanii muuyitiin irratti qabdanu sagalee kaa sagalee illee dhaggeeffannu tokkitteen akka kannaan birrii keessii funu. Ustaz Sabit. Ustaz Sabit. Ustaz Sabit. Ustaz Sabit. Koi wal barruun. Wal barru dhaabbadhume. Dhaabbadhal tokko. Dhaabbadhu. Ustaz Sabit. Khalid. Emenu waliin haasofne. Mootiin kaawwataa caaltuu ishee wannoon. Abbaa Jabbat. Wallahi wanta tattee kun nulleen xiqqeessiti beektaa tamma wanni jarri deemaa ijoolleen waraabanii innumaaf uummataan maqaan qabdu wansi sodaadhe malee qaaxan ba wasa bisu dhugaa rabbii dubbachuuf taana dubbiin jira kuni. Ani bakka namni viidiyoo an namni wallolee haati manaa walloltee warri kuteen argaa. Mootii qabadhu ati qo'i. Mootii qabadhaa. Ani ilmiin dhiiraa tokko wallolaa wal gaafata. Warabbal kaaba abbaa fedhe maan taane. Walloleen tala kana otoo ni cafaqee rukutee raate an badiin qabu. Garuu viidiyoo kana qilleensa arga dhiisan tanaan afaan birrii gaafadhu hin qabu anasumatti keessa ba'an. Ustaata waasin jettan hin dinjila dhaggeeffadha. Bori immoo diddan jalina ishee saabita. Akkan jedhe viidiyoo kana dhaggeeffatanii kaatee ati viidiyoon kun sababa kootiin qilleensa irraan ba'an tanaan birrii qeemmatii gaafadha. Kun hin jiru tanaan garuu akkasumatti keessaa ba'an. Ansinitti maal jira? Borri kaan immoo yaada shaama deeme maal jettu viidiyoo kana sin dhaggeeffatanii. Saabita mee gizee tokko aniif inni waliin haasofna. Mee naa dhiisaati. Baay'ee viidiyoodhaan wal barru anaanaasai. Ustaazonni sinnaa obsaa yiifama isin gaafadha. Mootii irraa gaafadhu sa'uyyee. Wal barruun kaawwadhu mootii irraa. Viidiyoon agaddiiftettaati. Viidiyoon agaddiiftetta. Hin gadhiifne. Hin gadhiifne miti. Namatti isin argine. Namatti isin argine. Tan deema. Ani si qoyaa ka ustaaz. Ma ustaaz maa farifattu sini qoyaa ka. Tan deema ustaaz. Tan deema. Koi anaanaasai. Anaanaasai. Ayyee. Gadinniifne miti. Gadinniifne. Namatti ergitee gadhiisaa jetteetta. La ani sofii kooti si waraabne an viidiyoo guruppii keessatti immoo argee jechaadha. Kan namni waraabe. Koi. Viidiyochaa koi. Tartiibumaan naa deebisi. Ati ofii keetti waraabne guruppii keessatti waraabamaa isaa argite. Namni sitti erge. Namatti immoo ergitee gadhiisaa hin jenne. Ani ijoollee ani guruppii irratti ammas immoo kunoo mucaan keessan kana goote ayyamaniitti viidiyoo agarsiifte jedhee ijoollee keessatti guruppii gadhiiseera. Warra bila guruppii keessatti malee feesbuuk argate lakkifne. Sheer godheera ijoollee jiraatu. Malee ijoollee jiraatu sheer gosa malee gadi hin himne.
Goddanyoota siittan sheer godhe kunuun tali keessan kunuu utuu na wajjin jirtu yaamanii jira jante viidiyoo waraabdeetti ergite kanaan of seera darbe jedhee viidiyoo Afrikaa qaba kunuu ragaa qabate. Kanaan ala ofii kooti si waraabne ofii kooti miidiyaa raga dillakkifne miidiyaan jedhamu inni waan keessaati nama nama Nkakatta akkasumatti nkakatta. Nakka kada kachi godhe garuma viidiyoo mala geeffatamu malee ta'u akka dhugni dhugaan kan kooba'u yoo dhugaa barbaadan sagalee Lemmi aadde lakki hin dhaggeeffatamu. Hin dhaggeeffatamu. Qoy na dhagaa egaa obboleessa kan na dhaggeeffatamu. Obboleettii qabna obboleessu. Ganaa nama jiraachuudha deemnudha. Akka sanatti waraabamnee wajjiniin amma namni viidiyoo waraabuu danda'a sanaa wajjin gadi hamus hin barbaannu kottu. Wanti inni si fayyadus hin jiru. Wanti inni ol si dabalus hin jiru. Si buusus hin jiru. Waraabamee gad dhiifamee sun darajaa kee dabaluu hin qabu. Gabbifamuu qabu. Warri koomentii bannaa taa'achu adaraa keessan akkasin ta'inaa. Qoy. Ustaaz Saabit kottaa. Ustaz Sabit as deebi'a. Ustaz Ahmad amma deebisa. Okay. Ani immoo qoy abdii abdii nama yaani ragaa qabaa jedhu shari'aa fakkiisuun intaa kana adda baafadhu dura nama ragaan qabaa jedhu waan saa Waay kakachiisu. Ustaz Sabit qoy Kaalido qoy. Kaalido qoy jaraatan akka jedhe Ustaz Sabit amma gaa mootii qabadhu wal barruun. Ustaz Sabit dhageessanii mootii irraa kabadhaanii fi sirrii moolii naasofna. Akka jedhe ani jedhe viidiyoo kana ani waraabnee jedhe. Viidiyoo kana ani guruuppii irraan argee jedhe. Guruuppii irraa argee immoo jedhe goddanyoota siitti ergeetan goddanyoota siitiin walaa waan mucaan keessan goote waan isin taate ilaalaa jedhe jaratti sheer godheera. Gadi immoo hin dhiibne waan isin jettan isinii kakadhaa jedhe quraana fudhateera. Maal jettu ishee Ankanuma maalii karaa gabaa baratan wallahi maqaa rabbiitiin an kakadha viidiyoon kun na biraan baan kakadha rabbi nan bulchin nama tokkotti nagine nan birrii kana gaafa namin talagana warabbal kaaba jaarsummaa kana keessaan baa malee viidiyoo kana ni gadhiisee sheer godheera taanaan birriin gaafadhoon isin immoo gaafatee gochuu mirga guutuu qabdan. Firatti ergeera jedhe. Echuun viidiyochuma awwaluma isaa harki koo anaafatu an jireenya koo keessatti hidhee kakatee an nama tokkotti hin dabarsina jedhu dhiisuma viidiyoo kana ni kajeela. Kanan arge jedhe laa kanan arge kanuma kakatee amasakkaru hakakatu kanuma sa afaan jedhe kana kakatee. Waanan jedhu hubattanitti ustaada viidiyoo ani waraabne tokko. Viidiyoo waraabamee jiru immoo hargee hiriyoonda jiraatiin kunoo intalli keessan osoo ani waraabne di quraana kana fuuldura keessatti qabinu kakadhu. Qabi kakadha kan. Yalla maal jedheeti yalla. Kakachiisaan kana baasuudha kan qamaa jirtan ayyee jalla jedha. Duwwaa musin gaafadha ustaada. An garuu ustaad Saabit garuu isin taata waan jira maaliif jira soban dubbadhu an dhaggeeffadha. Wallahi an nagee birrii ila. Amma gabaabsa ustaad Saabit. Qoy an dhugaan barbaada akan dubbataa jira bara Saabit kun an akkan jedhe kun utuu ragaa qabu shari'aa sakamtu utuu ragaa akka kanatti banee agarsiisu kakachuu fide ayyeen moona kakadhaan ammoo miti namni akkana godhe garuu immoo goddanyoota siitiin hojii intala keessanii ilaalaa jedhee hitti ergeera mee rakkoo maalii qaba warri koomentiis amurteessan warri kaanis immoo murteessaa isin jecha. Ustaaz Saabit ammaa deebi'a. Ustaaz Saabitiif Ustaaz Ahmad ammaa deebi'a. Ustaaz Saabit ba'allaa kottuu deebi'i. Yoo dhugumaan kan wal kabajnu wal jaallu ta'e Ustaaz Saabit kottaa deebi'a. Nama ragaan qaba jedhu kakachiifamuu Atau dhaggeeffadha ila mee qoy Ustaaz Saabit qoy ila haasaa tokko dhiisi qoy bakka na dhagayi amma na dhagayi mee Ustaaz Saabit akka ta'e Ustaaz Ila anasitti namni waan akkanatti sagalee qoraabuu barbaadu dhiifama guddaa akka dandeessan itti birrii fuudhaaf walii xumuraa inshallah barakallah dhiifama guddaa ofiinaa jedhetillee wala barruu dhiifama guddaa isin gaafa dhageessan kana keessa galee dubbatu akkasii miti gaala hin dhaabna dhaabnee dhuma deemna an qophaa koo wallan gochuu danda'u yaala aasaa mee kana haasofsiisanii kaatanii fuula rabbii tasin gaafadha wallahi afootu isin jedhu wallahi Ustaaz laa akkasin ta'u Ustaaz laa wallahi hin ta'u ila wallahi hin ta'u fuula rabbii gaafadha waa meeqa jedhu jennaan asin jedhe waa meeqa jedha waa meeqa jedhe kakachuudha kunoo quraanaan baataa jira Ustaaz Ahmad kottaa deebi'a Ustaaz Ahmad kottaa deebi'a qoy ollaa saabaa Ustaaz Ahmad kan Ustaaz Ahmad Ustaaz Saabit mee maal jedhe isinii akkakatu ani waraabne jedhee akkakatu maal jedhee akkakatu viidiyoo kana muguruuppii irra argeera ani waraabne numa sana kakachiisa inni waraabne
kalas kanuma bakka ani waraabne an miidiyaa irra gadhiifne jedhu kanuma lamman qola Miidiyaa irra koy al tokko wayitu jira la miidiyaa irra inni akka hidhettamma waan hundi keessan dhagaartan guruupii irraan arge jedhe guruupii irra argee immoo firoota siite ergeen jedhe ilaa waan mucaan keessan goote hojii mucaa keessanii ilaalaa jedhe sheeritti godheera jedhattee kana malee gadi hin dhiibu. Kana qofa jedhe taanaan isan maanuuf kakatu kana qofa malee inni viidiyoo kanan waraabne ta'ee viidiyoo kana feesbuuk irra gadhiifne taanaan kana jedhee nuuf kakatu kana booda waan murteessan. Caaltu kottu deebi caaltuun kottu caaltu kottu. Viidiyoon magana guruupii argite. Guruppii kan waraabee jedhe guruppii yamaniitu utuu ragaa isin itti agarsiisuudhaaf didanii kakadhu jettanii jennaan mana kakataadha. Waan isin jettan diduu dhiisuudhaaf ragaan Afrikaa qaba kunuun. Osoo soba ta'e kunooti. An viidiyoo si qullaa agarsiisuu miti. Waan yamaniin jette waan isin jette ijoollee tergeetiin ture jechaadha. Ijoollee hollaa fi nama isin beektu feesbuuk irra gadi hin dhiifne miidiyaa irra gadi hin dhiifne feesbuuk Isa waan nu dinneef obboleessa koo. Isa waan nu dinneef wal saaxiluu gabaa keetti wal baddaluu namarratti wal awaarraduu osoo hin taane ilaani nu barbaadaa jirru beektiyaati. Nuti dhugaa jiru tokko finne gidduu keessa nagaa godhuudha malee kun wal awaarraduudhaan ta'u. Dubbii gabaasuudhaan miti isii deebisaa ta'an kakadheetan gara dubbii kooti takaa itti deebitu akka kan koosoo tokko waan isin deebi meeree sartisi isii ollaa saabame. Ollaa saabaanii meesi caaltu kottu ergi meesii argaa hin jiru. Ostaasaa miti maayina taartan isin dhiifa manaa godhaati isinuu kan abbaa manaa bira ciiftee obboleessi waraa biratti erganaareen jenneesi maana waan gubadhen isin agartanitti amma. Ustaazaa madangaafiin qabe mime qoy me ustaazaa madangaafiin qaba dhagaartu Ragaan jira. namni ragaan qabaa jedhu tokko kakachuun hin ta'a shari'aa islaamaa keessatti. Hin ta'a kanuma hin taa'ee garannitti ta'uu jira. Garanni ta'uu jira. Ragaan gara fudhatamu jira kaalidha. Ragaan takaanuu laal ilaa gara seera mootummaatiin ragaan jiraannaan seera mootummaa irratti mootummaa ragaa jira barbaadu akka kaasirraa barbaadu. Garuu dubbiin tokko jaartummaa dubbatamu immoo nama dhibu hakakatu jedhama ragaan maaliif ragaan kun abaluu maal jedhee ragaan akka ragaa akkamitti dhiyaate deematti hin beekna nu bijinuu gala barra. Kanaaf inni deema deemaa ani intala isatti hin beeka rabbal kaaba rabbii kiyyeednaaf ragaadha ani intala takka argeen beeku maqaan dhageen beeku adin argeen. Wal barruu kana garuu namni intala morgeen beeku. akkuma keessan akkuma barre nu hundinuu. Ani illee ragaa sana isin dhaggeeffachiisuuf ani erga isin diddan isiniif kan kakadha mucaa fidaan dubbitu murtuu miti kunoo ani isiniif kan kakadha. Amma mucaatti shirnaa godha mucaa ollaa saabame meerree sartisi maaliif buute maayiddeem. Kaalii Sultaan. Abbaa Jabal deemtee tajjala laaleen dhabiyan. Kaalii Sultaan. Wallahi warabbal kaaba wannin kana masila otu dubbii garatiin galin hadraa rabbi dubbicha waan sanatti mene mana keetti kadhataa ture waan akkana waan jibbuufani beektaa waan akkana dubbicha asli isaa baree keessa galuu dhiisuu isa moga ustaazaa beet wal hin dhageenye nu hundinuu dubbii keessa dhufe wanti kun kan Loo jirti amma isaa gabaabsaa daay kakadhu